jireenyi kitaaba boqonnaa sadii qabu. Inni jalqabaaf inni dhumaa Waaqayyoon barreeffame, boqonnaa inni gidduu garuu siin barreeffame. Ani isa jalqabaati, isa dhumaatis, isa gidduu maaliif hin dubbanne siin ilaallata. Ani alfaadhaa omeegaadhaa, inni gidduu situ barreeffata. Boqonnaa inni jalqabaa dhalachuudha. Guyyaatti dhalattu, maatiitti irraa dhalattu, dhiiraaf durba taate dhalachuu kee Waaqayyo siika. Dhiiran taachuu hin dandeessu, filachuu hin dandeessu, durban taachuu hin dandeessu, hin filatu. Waaqumatu maatii akkasii irraan dhaladha, mana beeta mangistitti hin dhaladhan jedhu. Lafa barbaadetti dhaqee maatii oo wedee kennaaf, ijoolleen kennaa Waaqayyo. Dhalachuu kee kan murteessu Waaqayyo. Guyyaan dhaloota kee boqonnaa isa tokkoffaan Waaqayyoon barreeffame inni kun. Boqonnaa lammaffaa immoo siif dhiisee irra utaaleeti. Boqonnaa sadaffaa sadhuma dhufee guyyaa du'a kee sii kaa'i. Guyyaa du'a kee du'is jireenyis harka koo keessa jira dheeti. Guyyaa du'a kee immoo seekendii ishee irra dabarsu. Nanni eereffadha utuu deettee hin dandeessu. Muramaa seenaa isa gidduu si barreessa. Jireenya keessatti boqonnaa inni lammaffaan inni gidduu siin barreeffama. Isa barreessuudhaaf oduu mandaraatti gurra kee laatta taanaan seenaa gaariin galmeessiin darbitati. Hundinuu orbitii isaa eeggatee deema. Namni garuu orbitii isaa eeggatee hin deemu. Jireenya kee keessa lixee si jeeqa. Biyya lafaa kana keessaa namni danda'e orbitii isaa eeggatu. Maarsiin amma kan Jupiterii keessa nattu, Jupiterin kan Uraanosii keessa nattu, aduun achuma teessi hundumtuu aduurra naanna. Laftis orbitii ishee eeggatte, Maarsiin, Jupiterii, Puluutoon hundinuu eeggatee naanna. Namni garuu danda'e orbitii isaa eeggatee naanna'u dhufee kan kee keessa hojjeta. Akkati seenaan galmeessineef akkati konfidensii dhabduufidha. Namni silayyuu waan jedhu waan gaarii immoo siin hin jedhu namni. Yooti utuun hin heerumiin waggaa 30 geesse, waggaa 30 faarratti dhaqxee heerumte, jaartii dulloomtuudhaan dulloomtee heerumte siin jedhu. Yooti waggaa 30tti duute garuu maali ijoollummaatti duute. Gaarii kee haasa'uu hin barbaadu kana. Kanaaf gurratti hin kenne. Si awwaaluuf sabee bu'a. Nama yooti duuriyee maajin xiqqoo mashee teessee buna dudde. Hiriyaa kashalabootaati jedha. Kashalabbeen kashalabee jinoolti kashalabbeedhaa siin jedhu. Yooti sooressaa jinoolte immoo ooda sooressa siin jedhu maayidha. Humna ishee malee hidhatti sooressota gidduu malee hin teessumneedha. Duuriyee jinoolee duuriyee naan jette ergate. Sooressaa jin gaafa noolu maaliif sooressa naan hin jettu. Mee iddoo tokko dubbifannaa. Wangeela Maarqos boqonnaa 9 lakkoofsa 49 hanga 50. Hundumtinuu abiddaan mi'aa'a. Qalmis soogiddaan mi'eeffama. Soogiddi waan ba'eessa. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabee maaliin deebiftanii isa mi'eessi ture? Soogidda of keessaa qabaadhaa. Walii keessaniifis nagaa qabaadhaa jedhee ameen. Hundumtinuu abiddaan mi'eeffama. Hundumtinuu gaafa jedhu nyaata bichaa miti. Jireenyis, kakuunis, wanti hundinuu abiddaan mi'eeffama. Dheedhii kan bilcheessu abidda. Saaxoo rakkinaa kan gubuus abidda. Abiddaan hin mi'aas hin qulqullaa'as. Wanti hundinuu abiddaan mi'eeffama. Kana beektu? Warqeen gaafa dhaxxanii lagaati kuttanii baastan utuu quba hin yaabiin, utuu morma hin yaabiin, utuu adda hin yaabiin, utuu gurra hin yaabiin abidda seenti. Tokkichumaan hin yaaddu dhuftee quba namaa. Abidda seentee waan qoshaashaa ofirraa urguftee, tumamtee, lanqaxamtee, battattee, shiboo taatee lafa dhuftu dhufti. Yoo barbaadde quba dhufti, yoo barbaadde gurrarra dhufti, yoo barbaadde morma namarra teessi. Kana booda gana baattee deemtaa amboolla keessaa ba'eeratti. Zalaaqii dhuftee quba namaa hin yaabdu. Abiddaan fattanamtee baati. Ya nama fatanaa keessa jirtu gaara galataan si yaabsisadha Waaqa. Nama tokko abiddaan qoramaa jira jetta miti awwaan argeera. Tulluu ulfinaatti ol si baasuuf jedha Waaqa. Piikaarola buudaas eenyufa ta'uu laata wanti kun? Akkuma warqeen abidda keessaa gaafa baatu dhuftee quba namaa yaabdu namni tokko kakuu kee yaabda siin jedha Waaqa. Gaara galataa kee yaabbadda siin jedha Waaqa. Ilaa yeroo baay'ee waan baay'ee na dhibu warqee namni barbaacha laga dhaqu suphee kuturra hin jiru ijisaa. Suphee toonii tokko ol kuta lafa keessaa qofforee qotee keessa lixee giraamiidhaan daakuu ishee argata warqee. Suphee kuntaala 100 ol kutaa warqee immoo giraamii tokko argata. Iji isaa maalirra hin jiru? Suphee irra hin jiru. Warqicha irra jira. Dadhabbii isaa kan inni herregatu suphee kutee miti. Warqee ishee argate sanaan. Nama tokko naan jedha Waaqayyo ganama kan dadhabbii isaa lakkaa'ee kaffalaa fedha. Siifa kaffalamu? Ya nama jireenya abidda natti ta'e nan gubadhe nan waadame jettu Waaqayyo akkas jedha waan haaraarra si dhaabuuf jedha jedha. Rakkina sirraa gubuuf jedha siin jedha. Moofaa baarsaan sirraa gubuuf jedha siin jedha. Nama si biraa kan qabii itti himime
situ gubata tun taane edin abiddicha rakkina kee gubata edin ila anin gubadhu edime injiraataare abiddi bobo'eera garuu rakkina keetu gubata akkuma warqeen abidda keessaa ba'u namni tokko rakkina jirtu keessaa hin baata hiyyuma jirtu keessaa hin baata kanaaf wanti hundinuu abiddaan mi'eeffama foon waaddii abiddaan nyaatta ittoo waxii ibiddaan tolchitee nyaatta buddeen abiddaan bilcheessitee nyaatta wanta abidda utuu lixiin dhufee afaan lixuun jiru qopheessee sii laata abiddi mee ilaa dheedhima bilcheessee nyaadhu gaa'edha maaltu sii bilcheesse abidda ilaamee jireenyi tokko sii qophaa'aa jira nan gubadheen jedhii waa bilchaateera harka kee mirgaa ol kaasi kakuun koo bilchaateera jedhime tokko nan argaa nama tokko waan bilchaataatti dabarseera dha waaqayyo piilaatuu kiraazaadiyaa harka kee lachuun raasi abidda ganama kana qabatee rakkinni keen gubataati keessaa baata ulfina waaqayyoo mul'ataati keessaa baata amma mee utuu meeshaak shediraa qabdanii goo abidda keessan buune ta'e abidda akka kanaa boba'u tokko keessa utuu isaan keessan buune ta'e jibbi namoota sanaa irraan gubatu ture ari'annaan namoota sanaa biraan hafu ture ilaalcha namoonni meeshaak shediraa qabdanii goof qaban yoomiyyuu ziqqedee hafa ture maaliif walqixxee masisiya walqixxee maase'u garuu meeshaak shediraa qabdanii wajjin kan jiru hin caala waaqa caaluutu isaanii wajjin jira ilaalcha gadaanaa qabuuf jaratti kan akkuma moofaatti abidda keessa buufsnee gubuu dandeenya kan jedhu mootii Nebukadnezar kan bulchu Baabilooniin sammuun Baabiloon hundinuu akkasitti yaada ture jaratti sadan abiddarraa hafuu hin dandeessu waaqni ishee waaqessituu seessa jiraa jedhu turan amma garuu ulfinni waaqayyoos akka mul'atutti jaraa wajjin kan jiru moo cimaa ta'uusaa akka mul'atutti abiddi boba'uunsaa dirqama maaliin gargar baharee natti mishi maaliin adda ba'a abiddi boba'uunsaa dirqama yeroo abiddi boba'u garaagarummaan dhufa wanti gubatu malaa hin gubata inni hafuu malaa hin hafa amma abidda bobeessaniin jarri abidda qabsiiste jarri abidda tafarsite ofii ishee gubatte jarri keessa buute garuu baay'attee keessaa baate waan jechuuf jedha maqaa gooftaa Yesuusiin abidda mana keetti qabatee jiruun ikoonomiin kee baay'ateera eebbi mana kee irratti baay'ateera waamime ofitti baay'atee dhufaa jira hidhiin amantee dubbattaa arraa kaasee wanti tokko abiddaan qolqaa'ee sii dhufeera utuu abiddichi hin bobaane ta'e jarri moo keessan buune ta'e waaqni Israa'el waaqa ta'uunsaa akkamitti beekama boba'uu qaba dachaa torba boba'uu qaba abiddaan gargar ba'uu qaba isa booda dachaa torba gaafa ta'u jarri bira dhaabattu hin gubatte meeshaak shediraaqiin nama sadii keessa buusee taa'ee ilaala mootiin barcumarra taa'eeti keessa buusee ilaala akka boqqolloo totokkaatee duuti jedhe akka boqqolloo waaddiitti keessa buusee taa'ee ilaala totokkaatee yeroo isheen duutu fayyaatti tu'a akka fiinyaatti dhukaatee dheegaa jira jarroo keessa wook bashannana harka ol qabattee faarfachaa maani jarri faarfachaa jirtedhe gaafa akkas jedhu afur taateetti jarri eeyyoo bira dhaabata waaqayyoo bira dhaabata nama sadiin keessa buuse abiddaan hin gubanne hin baay'atten abiddaan miilan hin baay'atte malee hin gubattu sadiin keessa buuse jarri bashannanaa jirti maalidhaa mee keessaa baasaa gaafachi baanii dhufanii nama fur eessaa dhuftan nuun hin beeknu gubbaati tokko nuu birmateera ilaa siifan birmadha siin jedha waaqayyo siifan owwaadha siin jedha waaqayyo jedhame abiddichi baga boba'eedha silaatiin beekamu tureedha hin beekamu ture hin beekamiin hafa ture waaqni Israa'el ulfinni isaa amma garuu abiddichi boba'ee jarri keessaa oolan lafa hin gubatu hin totokka'u jedhametti baay'atan rifeensi mataa isaanii iyyuu maal hin taanedha hin cincomneedha fooliin laannee jechuudha ol kaasii waan tokko sitti hima abidda sitti qabsiisaa jiru gamaa ganaa wanti tokko si jalaa hin gubatu dhugaa waaqayyooti keessatti baay'ata siin jedha waaqayyo jedhame lolan mana irra jiru keessattidha baay'adhee lafa daalaa'idha nama hidda yaafatu jira naan jedha waaqayyo nama bitatti mirgatti dagaagu jira naan jedha waaqayyo
naman bitatti mirgatti bal'isuu jira naan jedha. Ilaa waan siin jedha sanyiin kee warra kaan irraa biyya fudhachuu jalqabu. Mee horeen baay'adhaa jedhame. Wanti hundinuu abiddaan mi'eeffama. Nyaati soogiddaan mi'eeffama. Amala soogiddaaf amala abiddaa tokko isinitti hima. Wanta isaan tuqan Raamoon hin tuqxuu dandeesse. Wanta soogiddaaf abiddi tuqee Raamoon baakteeriyaan jeermiin vaayirasiin dandeesse hin tuqxu. Ittiin buutu. Amma fakkeenyaaf foonni akka inni Raamoo yaasne hin barbaadde yoo ta'e maal goota? Isa boodoo eessa keessa? Lafa aaraa lafa abiddaa ol fudhattee deemti jira. Ol ijjiin hojjetti. Mee namummaa kee qaqqabiiti ana abiddaaf kuumameeraayidha. Ani soogiddaan sun kuumameeraayidha. Homti nuna nyaachuu hin danda'uudha. Amantee dubbattee amma keessaa baataa qabaan sin danda'u. Amma cabsitee baataa qabaan rakkinaa sin danda'u yee. Yeroo si sukkuuman gammadati. Soogidda akka jeermii sin nyaanne gochaara Waaqayyotu. Yeroo abidda si buusan gammadi. Waan ofirraa gattee baatee dhuftee quba namaa adda namaa morma namaa gurra namaa yaadduu qabda. Waaqayyo tulluu kakuu keetii si yaabsisu barbaade. Wanti hundinuu abiddaan mi'eeffama. Wanti guddaan caafati qulqullaan dubbatu isinidha. Warqeen inni baduuf jedhu iyyuu abiddaan qoramee ilaalamaa jedhama. Ilaala. Gaafa amantii keenyaaf warqee ol bira qabu warqeen inni baduuf jiru yuudha. Abiddaan qoramee ilaalamaa. Amantiin keessan inni gati jabeessi inni hafee jiraatu immoo akkama qoramulleedha. Fatanaa kiristiyaanotaa warqee abiddaan qorameetti fakkeessa abbaan barreessaa Ibroota. Warqee abiddaan ilaalame. Warqee abidda keessa bu'ee ba'e. Jireenyi kiristaanotaa akkasii jedhee. Mee gammadaa siinsa kanaa jedhee. Warqeen inni baduuf jedhu iyyuu abiddaan qoramee ilaalamaa. Amantiin keessan inni gati jabeessi immoo akkama qoramulee. Maaliif kufaatitti fudhattu? Maaliif badiisatti fudhattu? Warqeen akkuma abidda keessaa ba'u sinis hin baatu keessaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuunsaa dirqama. Qoramee ilaalamuunsaa dirqama. Kanaafiyyuu maal ta'a? Ogeessota ta'a. Ogummaa qabaadhaa abdiin kutatinaa. Jechoota hin taane ofirratti hin dubbatinaa. Oduu namaa immoo hin dhaggeeffatinaa. Oduu namaa immoo hin dhaggeeffatinaa. Yeroo baay'ee jireenya minyaa'e jireenya namatti tolu soogiddaan abiddaan qoramee ba'e tokko jiraachuudhaaf dhugaan sinitti himaa wantoota gurguddaa sadan tokko gochuu qabdu. Pirinsipiliin hordofee ittiin milkaa'e tokko sinitti himaa. Wantoota gurguddaa sadi jireenya keessan irratti cakkantanii tarkaanfii fudhachuu qabdu. Jireenya minyaa'e akka jechuun jireenya harka namatti hin jenne. Namni tokko jireenya harka natti jedheedha. Annatti tolaan jiru jireenyi kun jedha. Nageessanii nama baay'eerra. An jibbeera jireenyuma kanaa jedha. Itti mi'aan jiru jechuudha. Itti urgaan jiru jireenyatu. Jireenyi akka harka sitti hin jenneef cakkantee waan gurguddaa sadi gochuun kee dirqama. Kun immoo garaa murachuu si gaafata. Gara kuteessa ta'uu si gaafata. Nama garaa kutatee wajjin Waaqayyootu ta'a beektu. Kanaafidha Iyyaasuudhaan akka jedhe Waaqayyo Museen garbichi koo du'eeraa jedhe. Ati immoo saba kana biyya aannaniif damma baasu biyya abboota isaaniif kakadhe biyya kanaanitti saba kana hin galchitaa jedhe. Geggeessaa ta'uuf jirtaa jedhe. Liiderii taataa jedhe. Kanaafii maal godhe? Cimi ija jabaadhu hin sodaatin jedhe. Yesuus garaa kutachuu nama gaafata see tokko. Gara kuteessa ta'uu si gaafata bakka. Cimi ija jabaadhu hin sodaatin. Bara jireenya kee guutummaatti jedhe kana gootennaan namni si dura dhaabachuu danda'u hin jiru jedhe. Namni si dura dhaabachuu danda'u tokkoyyuu hin jiru. Akkuma Musee wajjin ture Musee wajjiniin nan ta'a jedhee pooramusii galeef. Ati bichaan jedhe cimi ija jabaadhu hin sodaatinii hin laafinii.
ati jibichaan cimi ija jabaadhu hin sodaatini. Yoo kana goote bara jireenya kee hundumaatti namni si dura dhaabachuu danda'u tokko iyyuu hin jiru. Akkuman Musee wajjin ture si wajjiniin immoo nan ta'a. Kottu waan tokkon jedha. Eebba guddaa tokkon si eebbisa. Arraa kaasee Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Arraa kaasee Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Jedhame Waaqayyo na wajjiniin hin taa'edha. Arraa kaasee jedha. Amma jireenya kootittedha. Waaqayyo na wajjin jiraayidha. Kun dubbii salphaa miti gaa. Yeroo fira dhabdutti Waaqayyo si wajjin jiraannaan si gaa. Yeroo michuu dhabdutti Waaqayyo si wajjin jiraannaan si gaa. Yeroo qabeenya dhabdutti Waaqayyo si wajjin jiraannaan si gaa. Waaqayyo si wajjin taanaan waan dhabdeen qabdati. Dhugaadha. Guutuudha. Namni Waaqayyoon qabu guutuudha. Namni Waaqayyoon qabatee deemu galaanni rakkinaa gargariiramaaf. Waaqayyoon qabatanii kaataninnaan homti nu gadi sin teessisu. Waaqayyo moo nama akkamii jiniin ta'a? Gara kuteessa. Nama sodaa hin qabne. Caaffata qulqullaa kana keessatti hin sodaatin jechi jedhu si'a 365 barreeffamee jira. Don't afraid jechi jedhu. Ati fira. Hin sodaatin jechi jedhu 365 barreeffame si uumamaa jalqabee haga mul'ataatti. Waggaan tokko guyyaa meeqa of keessaa qaba? 365. Akka kiniiniitti ganama hin sodaatin qelem utuu goote waggaa guutuu si gaa jechuudha. Ganamuma ganama kaate hin sodaadhu qelem. Sagan boriis hin sodaadhu. Seeftaanis hin sodaadhu. Waggaa guutuu si deemsisa. 365 of keessaa qaba. Wangeellis hin sodaatin jecha jedhu 365 of keessaa qaba. Maalidha? Hin sodaatin hin neeyinis ani Waaqayyo isa si furuudha. Si ajjedha hin qaanoftudha. Arrabsamuu yeroo ijoollummaa keetii inni irraanfattaa'edha. Hin sodaatinedha nu jajjabeessa. Sagalee jajjabinaa nu laata. Maaliif? Lola nurra jiru akka nu mo'annutti. Leenci kan inni ittiin mootii bineensaa ta'e saayizii qaama isaatiin miti. Saayizii qaamaan utuu ta'e guddina qaamaan utuu ta'e arbatu caala. Arbi baay'ee guddaadha. Hojjaa dheerinaan miti. Utuu hojjaa dheerinaan ta'e sattawwaan jiraaf isheen jedhamtu. Isheen leenca baay'ee caalti hojjaadhaan. Guddina qaamaan arba caala. Hojjaadhaan sattawwaa caala. Abshaalummaan utuu ta'e immoo hantuuta caala. Abshaalummaa sin qabu leenci. Abshaalummaa sin qabu. Dhugaan sinitti maam. Manatti galuudhaan utuu ta'e immoo mana kan jiraatu sareedha. Leenci kan inni itti mootii bineensotaa ta'e guddina qaamaas miti, beekumsa isaas miti, sodaan qaba. Kanaaf hundinuu maanni konfidensii isaa argitee baqattee baati. Iyyaasuudhaan kanaaf akka jedhe Waaqayyo hojjaa keenya ilaalin jedhe. Maayidan horri anaaqota gaafa basaasuu dhaqani ijoolleen Israa'el 12 keessaa namni 2 Kaalebii fi Iyyaasuuni warra hojjaa dhedheeroo argine jedhan. Warra coccoomoo anaaqota warra cucculuqoo warra dhedheeroo argine jedhan. Warri kaan Iyyaasuuf Kaalebi garuu maal jedhan? Hojjaa isaanii ilaalinaa jedhan. Kuruphisa nutti fakkaatan isaan jedhan. Gaaddidduun irraa fuudhameera jedhan. Akka buddeenitti alanfannee nyaannaa jedhan. Konfidensiidha. Konfidensiidhaan kun akka buddeenitti nyaanna jaratti hojjaa isheen ilaalinee jedhan. Leenci akkuma Iyyaasuuf Kaalebii kanadha. Waan argan utuu hin taane isa dhagaa naman. Amantiin dhaga'u irraa dhufa. So Waaqayyo Iyyaasuun leenci akka ta'u barbaada. Oduu akka hin dhaggeeffanne. Wanti ilaalamu akka isa hin raasne. Abiddi boba'u akka isa hin sodaachisne barbaada. Hin sodaatini jedhe. Sodaatini. Erga jedhee booda akkuma Musee wajjin ture si wajjin hin ta'a. Bara jireenya kee guutummaatti eenyu namni kamillee si dura dhaabachuu hin danda'u ittiin jedhe. Hin danda'u. Maaliif? Aannaniif damma nyaachuutti deemaa jiru jarri. Jireenyi isaanii fattanamuu qaba. Eessaa kaasee? Gola Fariyoon keessaa kaasee. Mana Fariyoon keessaa kaasee fattanamaa deemuu qabu. Xuubii hojjetu, cidii, dhoqqee dhiitu, sibiila baqsu, abidda ajjin ture wallaansuun isaanii. Achii kaasee fattanamaa dhufan. Fattanamaa dhufan. Fuulduraan cufaa, booddeen cufaa, booddeen Fariyoontu cufee fuulduraan garaana diimaa cufe. Hin sodaatinaa jedhe Waaqayyo. Akkati hin sodaanne barbaada Waaqayyo. Jireenya akkasitti mi'aawutti fatanaa sitti baay'isa beektaa yeroo baay'ee. Hin fattanamtu taanaan tokkoffaa ta'uun kee hin beekamu.
in argamus abiddaan miyaa wanti hundinuu abiddaan namatti tola abiddichi dhufu siinsi oolchaa rakkina kee immoo sirraa guba kanaaf wanti guddaa ati guddaan gochuu qabdu inni jalqaba jireenya mi'aa jiraachuudhaaf oduurraa gurra kee cufuu qabda oduu kamirraa bitaan mirga kee dhaggeeffachuu qabdu isa abdii siif kenne Yesuus Kiristoos irra ija kee kaachuu qabda baqa amame wanti lafarraa hundinuu wanti ol hin kaane ispiikiyoo qaba diishii qaba gaarii gurra gamaa gamanaa hidhanii deemsisu makiinaan gonni ishee gamaa gamanaa kan ittiin ilaaltu ispiikiyoo qabdi dooniin galaanarra deemu ispiikiyoo qaba booddee isaa gamaa gamanaa gonni isaa gamaa gamanaa kan ittiin to'atu xiyyaarri garuu ispiikiyoo hin qabu xiyyaarri ispiikiyootiin booddee isaa ilaaluu hin qabu maaliif darbeenaan sadarbeetti yaada isaanii dhusa fuulduraa ilaala malee xiyyaarri ispiikiyoo hin qabu makiinaan garuu ispiikiyootiin booddee ishee gonni ishee gamaa gamanaa ilaaltu qabdi gaafa ol kaatu ispiikiyoon gatii hin qabu ol kaatennaan booddee kee ilaaluus hin barbaachisu amma ol kaatutti garuu ispiikiyoo qabaachuu si gaafata namni tokko ganama kana siin jedha Waaqayyo rakkina kee gararraatti olan si kaasa bukkee kee ilaaltu siin jedha maaradaa jaaladaa yaabaa sakata gaafa ol kaatu sadarbeetti yaada kee dhuus hin gaafatu gonnii kee gamaa gamanaas ilaaluus hin gaafatu ammuma ol kaatu rakkinni kee immoo kufaa deemu xiyyaarri kanaaf sababa ol ka'uu fi makiinaan fa lafarra deemu ispiikiyoo baay'ee barbaachisa achi konkolaataadha maqaan isaa hin konkolaatu isaan achi ati garuu konkolaachuuf hin waamamne koochoodhaan inni ol si kaasadha Waaqa harka lachuu ol kaastaa dandeesse amma nama tokko naan jedha Waaqayyo oduu mandaraan irraa cufa naan jedha jettee mandaraan sirraa cufa siin jedha Waaqayyo jedhame cufameera narraa hidhaa so ilaal xiyyaarri kanaaf ispiikiyoon qabu gamaa gamanaan sadarbeetti yaada isaanii dhu sabukkeen naggeeffatu sasiin naggeeffatu zalaaqi wanti lafarra konkolaatu garuu achumeen isheen konkolaattu garuu ispiikiyoo malee hin deemtu gamana ishee ilaalaa booddee ishees ilaalaa deemti isheen xiyyaarri kana si hin beekun fuuldura isaa ilaamee rakkina kee gararraatti oduu mandaraa gararraatti jettee gararraatti ol si kaaseera dha Waaqayyo olan si kaasa siin jedha Waaqayyo jedhame Waaqayyo ol na qabeera jedha tokko lama amantee dubbatte ilaa Waaqayyo irraa kaasee kaffitaa tokko irra si dhaabeera nama si biraa harkaan qabi Waaqayyo ol ka'iinsa tokko irra si dhaabaa hidhiin hinuma si dhaabaa hidhiin ilaamee obboloo tokko jireenyi kitaaba boqonnaa 3 qabudha inni jalqabaaf inni dhumaa Waaqayyoon barreeffame boqonnaa inni gidduu garuu si hin barreeffamu ani isa jalqabaati isa dhumaatis isa gidduu maaliif hin dubbanneen siin ilaallata ani alfaadhaa omeegaadhaa inni gidduu sidha situ barreeffata boqonnaa inni jalqabaa dhalachuudha guyyaatti dhalattu maatiit irraa dhalattu dhiiraaf durba taate dhalachuu kee Waaqayyo siiqa dhiiran taachuu hin dandeessu filachuu hin dandeessu durban taachuu hin dandeessu hin filattu Waaqumatu maatii akkasiirraan dhaladhan mana beeta mangistitti hin dhaladhan jettu lafa barbaadetti dhaqee maatii oowwedhee kennaaf ijoolleen kennaa Waaqayyooti dhalachuu kee kan murteessu Waaqayyoodha guyyaan dhaloota kee boqonnaa isa tokkoffaadha Waaqayyoon barreeffame inni kun abaluu guyyaa akkasii akka dhalatu dhalatee akka jiraatu maatii akkasirra akka dhalatu waldaa akkasitti akka cuubamu gooftaa sii katabe isa kana boqonnaa lammaffaa immoo siif dhiisee irra utaaleeti boqonnaa sadaffaa sadhuma dhufee guyyaa du'a kee sii kaa'e guyyaa du'a kee du'is jireenyis harka koo keessa jira deeti guyyaa du'a kee immoo seekendii ishee irra hin dabarsu nan dheereffadha utuu jette hin dandeessu buddeen baay'ee nyaadheen du'a mallaqa utuu jette hin dandeessu
Buddeen guyyaa guyyaatti qalee nyaadheen umurii koo dheereffadhatu hin dandeessu. Muramaadha. Guyyaatti jiraattu beekamaadha. Guyyaan du'a kee beekamaadha. Tajaajilaas ta'ii duuriyees ta'ii guyyaan du'a kee beekamaadha. Kimbil guyyaan ishee keenyaan isheenis Waaqayyoon barreeffamte. Seenaa isa gidduu si barreessa. Boqonnaa lammaffaa chaapterii isa gidduu maal barreessita? Kana hojjete abaloo guyyaa akkasii dhalate ishee sana kan Waaqayyoo xiqqoo ishee caqasanii gaafa akkasii waan akkasii hojjete kana godhee seenaa akkasii sabaaf hojjete wantoota gurguddaa akkasii hojjete guyyaa akkasii boqotee isa gidduu si barreessu. Maal barreeffamaa jirtati? Jireenya keessatti boqonnaa inni lammaffaan inni gidduu siin barreeffama. Situ barreessa. Isa barreessuudhaaf tokko oduu mandaraatti gurra kee laatta taanaan seenaa gaariin galmeessiin darbitati. Namni eenyummaa kee sii ta'uu hin danda'u. Oduun kan inni dhufu qomoo golee si laaffisuuf eenyummaa kee akkati dhabduuf konfideensii akkati dhabduufidha namni kan inni oduu odeessu. Malee amma abbaan orbiitii mataasaa eeggatee deemuu danda'a. Maarsiin amma kan Juppitiree keessa nattu Juppiteriin kan Uraanosii keessa nattu hundinuu orbiitii isaa eeggatee deema. Namni garuu orbiitii isaa eeggatee hin deemu. Jireenya kee keessa lixee si jeeqa. Biyya lafaa kana keessaa namni danda'e orbiitii isaan eeggatu. Aduun achuma teessi hundumtuu aduurra naannaa. Laftis orbiitii ishee eeggattee Maarsiin Juppiteriin Puluutoon hundinuu eeggatee naannaa. Namni garuu danda'e orbiitii isaa eeggatee naanna'u dhufee kan kee keessa hojjeta. Maaliif? Dhufee kan kee keessa miilla isaa ka'a. Akkati seenaan galmeessineef akkati konfideensii dhabduufidha. Hin ilaallatu kan isaan galmeessu. Iskiriiptoo fi boqonnaa lammaffaa barreessuu dhiisee achuma kaa'eeti. Dhageessee taadha sagan keetii dhufee haasa'a. Ati maal gochuu qabda ree? Oduutti gurra kee laatin. Namni silayyuu waan jedhu nabu. Waan gaarii immoo siin hin jedhu namni. Yooti utuun hin heerumiin waggaa 30 geesse. Waggaa 30 irratti dhaqxee heerumte. Jaartii dulloomtuudhaan dulloomtee heerumtee siin jedha. Yooti waggaa 30tti duutee garuu maadha? Ijoollummaatti duuteedha. Dhugni yaaddanii beektu kan. Yooti utuun heerumiin waggaa 30 guuttee waggaa 30ffaa kee irratti heerumte. Jaartii dulloomtuu fuudhee lafa guurteetteedha. Utuuti immoo gaafa waggaa 30ffaa keetti kimbilettee duute wayyoo ijoollummaatti duutee miidha. Maaliif jettanii yaaddanii beektu? Gaarii kee haasa'uun barbaadu kanaaf. Gaarii kee haasa'uun barbaadu kanaaf gurratti hin kennin. Dhugaadhaam. Utuun fuudhii yoo turte jaarsa. Utuun dulloomtee harriin baasii yoo duute immoo ijoollummaatti duute. Awwaaluu jaallata namni. Si awwaaluu sabee bu'a. Namni waan barbaade haa odeessu ati seenaa kee galmeessi. Namaam yooti duuriye wajjin oolte yooti duuriye wajjin oolte maal jedhama seenaa keessatti hiriyaa keenatti eenyummaa keessatti maasa jedhanii fi yooti duuriye wajjin oolte hiriyaa kashalabootaati kashalabbeedha namittiin jedha. Yooti sooressaa wajjin oolte immoo humna ishee malee hiixatti maaltu akkas ishee godhaadha malee sooressa siin jedha. Gaafa darga kee mirgaa waan jechuu fedha ati jireenya keetti fuufi Waaqayyo si wajjin jira. Iyya akka dhimee an jireenya koon itti fuufaa hidhime. Dhiiseera waa'ee namaa hidhime. Dhugumaam yooti duuriyyee maajjin xiqqooma ishee teessee buna dhudde hiriyaa kashalabootaati jedha. Kashalabbee jinoolti kashalabbeedhaa siin jedha. Yooti sooressaa jinoolte immoo qooda sooressa siin jedhu maayidha humna ishee malee hidhatti sooressota gidduu malee hin teessumneedha. Duuriyyee jinoolee duuriyyee naan jetta ergate sooressaa jin gaafa noolu maaliif sooressa naan hin jettoti? Nanni seen waa'ee nama gaafa darga keellachuu warri oduu irraa gurra keessan duuchitan ulfina haraattan sin ceesisa dawaan. Jedhame an oduu mandaraan naggeeffadhu edhime. Itti fuftaa jireenya kee nama si ba'ee kallattiin eebbatti ba'uu jira. Harka kee mirgaa of duratti qabi kallattiidhaan eebbatti ba'eera edhime. Tokko lama nama si biraa harkaan qabe akkas jedhi kallattiidhaan Waaqayyo eebbatti si haa baasu edhin. Ol kaasi hiipadoola baba maqaa gooftaa Yesuus jireenya ol kaafamaatti dabarseera. Eebba ol kaafamaatti si baaseera.
Harka kee lachuuraasi darbeera 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 darbe. Jadi labsi. Ani beeku malee galmeen nama tokko banameera. Ila waan arga obboloota ko galmeen nama tokko banameera. Nama dhufee furtuu namaa laatu argeera. Nama dhufee furtuu eebbaa namaa laatu argeera. Iyyi qabadheera jedhime. Tokko lama saduma. Oduu mandararraa gurra keessan cufa. Namni waan jedhu sila yuun jedha bakka. Nan argee dhugaa Waaqayyooti. Yooti namuma guddaa bira olte olii xattee siin jedha. Dhiisi. Just continue. Kan keetti fuufati. Seenaa galmeessuuf dhalatte beektaati. Fatanaa sirra jiru immoo akka biddaatti na gubaaran jedhin. Waan tokko hin taatu rifeensi mataa keetiin cinca'u. Dhugaa Waaqayyooti. Hamaan sin argatu. Jala mureensitti maa inni Israa'eliin eegu rafus hin muguus jedhameera. Hamaan immoo sin argatu. Mallatteeffamteettati maqaa Yesuusiin. Mallatteeffamaadhati. Hamaan eessaa si argata? Haa ta'u mucaa Waaqayyooti. Warra karaa si dhaabuu barbaadan mogol buusii. Ittiin kenniin gurra kee. Ittiin kenniin namoonni baay'een kakuu isaanii bira utuun gahiin kan isaan hafan kanadha. Wantoota xiqqootu karaa isaan dhaabe. Ati dhiibbaa uumuudhaaf dhalatte. Utuma dhiibamtuu dhiibbaa uumuuf dhalatteeti. Dhiibamaa taatee moggaatti baatee jiraachuu mini. Utuu isaan si dhiibanii dhiibbaa uumuudhaaf. Pireesharii faxxaruudhaaf uumamteeti. Dhugaa Waaqayyooti. Wangeela lallabaa. Hakkee Phaawulos. Ani wangeela kanaaf barsiisaa lallabaa ta'een jireedhe. Eenyutti akka namani waan beekuuf immoo yeella wedhe. Miidhagaa dubbisame Ximitiyoos isa lammaffaa boqonnaa 1:11. Maal jedha? Ani wangeela kanaaf lallabaa ergamaa fi barsiisaa ta'een jira dhala. Maal namatti tola? Waan sadiin ta'ee jira jedhe wangeela kanaaf. Tokko lallabaa ergamaa fi barsiisaa ta'een jira. Kanaafan ammatti dhiphachaa jira jedhe. Dhiphina keessa jira gurbaan. Jireenya abiddatti ta'ee jira. Kanaafan ammatti dhiphachaa jira. Ani garuu jedhe eenyutti akka namani waan beekuuf hin yeella'u. Hin qaana'u. Akkasumas inni wanta daraa anatti kenname kana hamma guyyaa sanaatti eeguu akka inni danda'u nan amanadha. Hin yeella'u jedhe bakka. Eenyutti akka namani waan beekuuf. Eenyutti akka amante beekta taanaan. Abidda boba'u akka meeshaa Shadraaq qabdin eeguu. Boolla leencaa keessa si buusanii akka Daani'el. Sodaatin. Eenyutti akka amante beekta taanaan dhugaan sitti man. Gonnii kee gamaa gamanaan ilaalin. Jala mureeti Phaawulos. Mana hidhaa keessa taa'ee barreessedha. Ergaasaa lammaffaa kana. Gararraasaa dhaxanii naa dubbistanii. Egaa akka Waaqayyo humna siif kennetti wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhuudha. Wangeelaaf rakkachuu. Wangeelaaf Ximitiyoosiin gorsa. Wangeelaaf rakkachuu keessaa qooda qabaadhu malee gooftaa keenyaaf dhugaa ba'uu waa'ee koo isan sababii Kiristoos jedhee hidhamee si yeellee jedhe. Hidhamee jira jechuudha. Mana hidhaa keessa taa'ee hin yeellee jedhe. Hanganaa wangeelaaf hidhamaa jedhe. Hin qaana'in jedhe. San mana hidhaa keessa taa'ee si barreessu mun qaana'in wangeela lallabuun ni isin jedhe. Maaliif? Eenyutti akka namani beeka kanaaf hin qaana'uun jedhe. Yesuus. Amantii akka kanaa chaappesseen darba. Sirratti chaapesseera. Hallelujah. Nama si biraa harkaan qabiin sodaatiin ati jedhin. Inni abdii siif kenna namaadhaa jedhin. Abdiin kee jiraataadhaa jedhin. Namatti qabde ganama kana waan haaraa harkaan qabatee haa ba'u. Eebbaa haaraa harkaan qabatee haa ba'u. Ilaa namatti qabde utuu diinonni ilaalanii dhadhaa ejersaa dibadha Waaqayyo. Utuu diinonni ilaalanii nama ulfinaa taasisa jedha Waaqayyo. Itti naa himi maaloo utuu diinonni kee ilaalanii jedhin. Waaqayyo nama galataa si taasisaa jedhin. Utuma diinonni kee ilaalanii jedhin. Waaqayyo nama eebbaa si taasisaa jedhin. Kanaafi oduutti gurra keessan hin kenninaa seenaa jireenya keessanii galmeessaa. Inni lammaffaan jireenya minyaa'e galmeessitanii darbuudhaaf cufaa Waaqayyoo cufe banuudhaaf hin rakkatina. Irran deebi'a. Cufaa sababaaf cufame banuuf hin rakkatina.
sababa cufameef qaba. Akkede waaqayyo saba Israa'eliin erga biyya aannaniif damma baasutti galchee booda diinota warra naannoo keessan jiran immoo al tokkichaan xarageen balleessu jedhe. Maaliif ennaan bineensi caakkaa dhufee akkasin hin nyaannetti isaan atirii ta'anii isiniif ta'anii isin bashannanaasuma keessa taa'edha. Kanaafiyyuu maal hin godhu jedhe diinota warra naannoo keessan jiru dafee isin biraa oofee hin baasu haa ta'an achumaa jedhe. Haxxaranii mataa'u. Bineensi gaafa dhufu dursa eenyuun argata? Isaaniin argata. Isaaniin butata. Atirii godheef jechuudha. Atirii godheef. Kanaafiyyuu maal hin godhinaa? Hin sodaatinaa. Axxaree fi kaa'eeti diinumaan hin cufee jechuudha. Sababa cufameef qaba garuu naanna'ee. Maaliif? Bineensi akka isaan hin nyaannetti. Karoorri kee si balleessa taanaan waaqayyo utuu hin badin karoora kee balleessa. Karoorri kee si balleessuuf deema taanaan wanta ati karoorfatte. Utuu karoorri kee sun sin balleessin dafee waaqayyo karoora kee balleessa. Namni garaa isaatti yaadeen akeekaadha. Garuu wanta waaqayyo jedhutu immoo jabaatee dhaabbata namni. Namni akka ilaalutti karaan jireenya isaa hundinuu sirriidha. Garuu immoo waaqayyo miijanarra kaa'ee isa madaalaadha. Yeroo baay'ee waan nu miidhu akka nuti itti miidhamnetti miidhaa sana balleessee nuun oolchuu barbaada waaqayyo. Nuun immoo maal seenagaa yeroo san balbala nutti cufe waaqayyo enna. Balbala sababaaf cufame banuuf hin rakkatina. Itti yaadaa dura. Maaliif akka cufame beekaa? Diinaan cufame yoo ta'e yoo turkutte hin banama. Waaqayyo cufe taanaan garuu bineensa karaa bana kara balbala abanamu jettee sanaa yaa'ee dhufee si nyaatu jira. Balbalati karoorati banuuf jettu sun bineensa sol galcha. Hamaaketa sol galcha, leenca sol galcha, qeerransa sol galcha, waangoo sol galcha. Kanaan maal godha waaqayyo? Mucaan koo nyaatamuu isaarreedha. Inni baduu isaar karoora isaan balleessaa'edha. To'a godheeti. Maal godhe yaa saboota? Kan biraa immoo qopheessa. Maal jedha? Yaadan isiniif yaadi anuma duwwaa beeka. Innis yaada gara fuulduraatti waan gaarii isinii gochuuti malee yaada isin balleessu. Cufaatti samana. Si'a tokko tokko cufamuun isaa gaariidha. Macaafa Iyyaasuu boqonnaa 6 lakkoofsa tokko kaastanii innaa dubbistanii. Ilaa akkas jedhee ma jalqaba. Sababa Israa'elootaaf karri Yerikoo jabaatee cufamee turedha. Sababaaf cufame jechuudha. For the reason. ለምክንያት ነው. Sababa Israa'elootaaf cufame malee warri Yerikoo keessaa firiidemiidhaan gabba'anii walgaluu barbaadu turan. Maaliif cufame ree? Yerikoon hundeen buqqa'uu qaba. Israa'el Yerikoo achitti dhiisee darbeennaan Yerikoon waaqa tolfamaatti ta'a ture. Kaaboo isaan harkisu ta'a ture Israa'elootatti. Warra kaan keessa hin darbanii, Aayifaa keessa hin darbanii, Baashaan keessa fa'aa hin darbanii, kan warra kaan kan Amoorotaa kan Yubuzlootaa keessa hin darbanii. Yerikoon garuu hundeen jiguu qaba. Banamuu bichaan barbaachisu. Raafamee lafa dha'uu qaba. Kanaafi sababa Israa'elootaan maal ta'e xirqim banamaa bichaa mitiin urgufamee makufuu qaba. Utuu isaan bananii dabarsanii gimbiin sun hin jigu. Gimbiin sun immoo jiguu qaba. Habanamu Yerikoonis warri Yerikoos bananii darbaa utoo jedhaniiru ta'e Yerikoon ijaaramee waaqa tolfamaa isaa baatee hafa ture. Amma garuu cufamee maal ta'uu qaba? Hundeen buqqa'uu qaba. Amma jedhe waaqayyo isa kana keessa darbuu miti jedhe hundee maan buqqisanii darbuudha malee iyyaa jedhe. Gaafa naanna'anii iyyanii hinuma diigame bitintiniinsa waan tokkoon jechuu barbaada. Arrame rakkinni fuula kee dura hundeedhaan buqqa'eera. Jedhame buqqa'eera narraa jedha. Kanaafi balbala tabanamu jette sun tarii immoo maaqanii masaa buqqa'uu qaba. Sini galeera maaqanii masaatu buqqa'uu qaba. Deebi'ee kan cufamnetti. Maaqanii masaa buqqisuu barbaadeeti waaqayyo akka jirutti. Open matee akka inni taa'utti. Banamuusaa bichaan barbaanne. Banamuusaa bichaan barbaanne. Buqqa'uma qaba hundeedhaan maaqanii miti isaa raafame. Yana manatti cufame jecha hartuu tokko lama sadii hundeen rakkina keetii buqqa'eera. Jedhame buqqa'eera jedha. Tokko lama
Saduma. Raasi gaarka keellachuu natti cufame utuuti jettu kunoo waaqee hundeedhaan rakkina kee buqqiseera. Hiyyuma sirraa buqqiseera. Abaarsa sirraa buqqiseera.